tanim irreechi iddoo Oromoon tokkummaa aadaa fi eenyummaa isaatti agarsiisuudha waan ta'eef qaama irreechaa fi Oromoo gargar fageessuu barbaadu kamillee carraa kennuu fi hin qabnu jedhan qeerroon godina Baalee magaalaa Roobee Harargee Bahaa Awwadaayee fi Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo mootummaan irreecha bara kanas akkuma bara darbeen sababa dhibee koronaatiin namoonni hammi murtaa'e qofti akka irreeffatuuf dursee shira xaxaa jira sababii ta'eef Oromoon shira tahee jedhamee hojjetamu kana lafa jala itti qophaa'utu irra jiraata jechuun dhaamaniiti jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tukkee Kutaayee magaalaa Gudar keessatti abbaa fi haati qabsaa milkeessaa Gaachisaa qaamota nageenya mootummaatiin hidhamaniiti jiru. Qabsaa milkeessaa Gaachisaa loltuu waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u giddu galeessa Oromiyaa keessa socho'uun waggaa tokko oliif humnoota diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf Abiy Ahmediin bobbaafaman waraanaa turuu jaalli qabsoo waliin diina lolaa turan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeeti jira. Qabsaan kun maqaa qabsoo jaal Oromiyaa jedhamuun akka beekamu ibsuun humnoota sirnaaf xanyaa lafa qabsiisuuf socho'an hedduu ajjeesee ofiifis akka wareegame Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffateeti jira. Godina Arsii aanaa Sirkaa magaalaa Xareetaa keessatti hidhattoonni murna bilisiginnaa maqaa shanee jedhuun uummata dararaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Kamisa darbee gaafa fulbaana 2 bara 2021 dargaggoo maqaa isaa Abdurrazaaq Isaa jedhamu barataa kutaa kurnaffaa kan ta'e balleessaa tokko malee poolisoota humna addaa Oromiyaatiin reebichi cimaan irratti raawwatamuu jiraataan naannicha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeeti jira. Haaluma wal fakkaatuun barsiisota yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbiitti barsiisanii gara Naqamteetti deebi'aa turan irratti humni addaa poolisii Oromiyaa isin ergamtoota shaneeti jechuun reebicha irratti raawwachuun ibsameeti jira. mootummaan bilisiginnaa daandii gargaarsaa akka saaqu gamtaan Afrikaa gaafate. Waraana kaaba biyyattii keessatti babal'atee jiru irratti mootummaa bilisiginnaa deeggara jedhamee himatamaa kan ture gamtaan Afrikaa dhiheenya kana haala Itoophiyaa keessaa irratti yaaddoo qabu ibsee jira jedha maddi oduu Daily Mail. Oggura Tigraay irra kaa'ameen daa'immanii fi dubartoonni 400 caalan beela hamaaf saaxilamanii jiru kan jedhe Daily Mail gamtichi uummata nagaa Annaima Umari Ijoo keenya jalqabaatiin godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii fi naannawa isheetti kaadiroonni paartii Bilxiginnaa milishoota wajjin ta'uun lola kaabaa irratti hirmaachuu diddan jechuun namoota nagaa irratti reebicha raawwachaa jiraachuun himame. Kana malees duula waraana bilisummaa Oromoo irratti mootummaan banee uummanni faana hiriiruu qaba sababa jedhuun dargaggoota hedduu adamsaa akka jiran maddeen addeessanii jiru. Kanuma hordofuun baajaajii fi konkolaataan imaltoota fe'u galgala sa'aatii 12 booda akka hin sochoone ugguranii jiraachuun ibsamee jira. Ijoo keenya itti aanuun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Harxummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobiit keessatti tajaajilli ibsaa addaan cituun hawaasa komachiise. Magaalaan Caffaa Roobiit magaalaa aanichaa yoo taatu torbee tokko oliif tajaajilli ibsaa irraa addaan cituun hawaasni rakkoo jabduu keessa jirraa jiru. Aanichatti sababuma kanaan dhiheessiin bishaanii fi tajaajilli telekoomii adda citee jiraachuunis himamee jira. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Asabootii fi naannawa isheetti waraanni murna bilisiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waboo soortu joon uummata nagaa reebuu fi hidhaa jiraachuun gabaafame. Torbee kana qofa keessa magaalaa Asabootirraa dargaggoonni hedduun humnoota kanneeniin qabamanii kan hidhaman yoo ta'u isaan keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Guutoo Ahmad Callee Murteessaa Shaam Firoomsaa Kadiir Anwaar Kadiirii fi shamarree Muntahaa Jaamtuudha. Aanichatti san argamtu Araddaa Daalachaa keessatti ammoo ilma keessantuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin jira jechuun maatii guutuu haadha daa'ima ji'a 6 dabalatee humnoota kanneeniin butamuun mana hidhaatti darbatamuu maddeen odeeffannoo keenyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Artistii Daani'eel Gammadaa yookaan karaa deemaa jedhamuun kan yaamamu kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaanfamuusaa maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Artistii Daani'eel Gammadaa hojiilee aartii Oromoo fiilmii fi ogbarruu hojjechuun kan beekamu yoo ta'u guyyaa kaleessaa waaree booda magaalaa Finfinnee naannoo Askoo Addis Safar jedhamutti poolisiin humna addaa Oromiyaa isa ukkaamsee jira.
Kaleessuma sa'aatii wal fakkaataatti magaalaa Buraayyuu keessattis obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa butuus maatiin dabalanii himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun humni biltsiginnaa aangoo federaalaa harkaa qabuu fi humni ittisaa Tigraay injifannoo galmeessine jechuun ibsaati jira. Ibsi injifannoo koomaandii poostii Tigraay akka jedhutti adda